waaqayyo jenna maaltu raawwate namaan taane isa mananii salphiin tasan jiru qaanii nana mana Tole bagana garan nuftani makan kesan eenyu jedhama eessarraa nuftani waaqayyoos gara waldaa kana arga nuftani maal isiniif godhe meerraa jedhaan saba waaqayyoof dubbadha. Maqaan koo Gammachiis Likkaasaan jedhama. Wanta dhugaa ba'uu barbaadu gaafa jimaataatti bari'u engaddacha ganama naannoo sa'aatii 12tti irriba keessaa kadheetanii mana fincaanii deeme gaafa deebi'ee dhufu namni wayii gibbiiruma keessa taa'a nagaadhaa gamminaan jennaan nagaa keessanii edeen ollite gaafa ollitu isa booddee atifoon irraan cinne hanga aana 20tti natti fadde. Erga natti fadde booddee sankarachuuf keessa dadhabeetanii baay'ee natti cimee bakka hojii gaafa deemu maal taate naan jedha namni magaalaa keessa. Asiif asiinii maal taate naan jedhu. Lakki homaayyuun taane nagaa koodhan jedhaan namaan hinnaan. Achii booddee haqeen caammaa bareechachuuf gaafa gadi taa'u namni waaqayyoo tokkoon ta'a. Inni maal taate naan jedhe sirrii miti naan jedhe. Isa booddee anoo lakki homaayyuun taane jedhee achii ka'eenii hojii matti jajjabaachaa utuu man deemu baay'ee manatti cime naatti uffachiisaa himmaan ija kiyyaa nammaa wanta akka bishaanii furrii isimiti funyaan koo keessaa gad nammaa akkuma himmaan ija keessaas funyaan keessaas gadi na dhangalaa falan dhabe. Kanaan dura qabdu? Kanaan qabu sargees hin beeku waan akkasii. Achii booddee sagantaan akka iddoo kana jiru beekaa ijoolleen dhaqii kadhachiifadhu deemii dhaqii kadhachiifadhu malee dubbiin kun sirrii miti naan jedhamu. Achii booddee anoo kun loluma seexanaatti dhaqii kadhachiifadhu naan jedhan. Bakka kanaan dhufee gaafan dhufee bakka kana iddoo masanan taa'ee gaafan dhufee taa'u nagaan argadhe. Nagaan wayiitu natti dhufee nagaan argadhe. Manuma kana seenee bakka sana taa'een nagaan argadhe tuma faarfatamu namni waaqayyoo hin lallabu wangeela. Achii booddee nagaasanii na waamanii ati torban kana waan itti sammuun kee qaaca'uuf jirutu jira. Wanta sanatti furmaata argattaa naan jedhanii isa booddee ameen jedheen fudhadhee dhugaadhaan jedhee baay'ee lola guddaan lolamaa baay'ee mal lolamu. Isa booddee isaan sana kaasee nagaan argadhe isa booddee ammas raajii mikiin hin dhufan. Gaafa raajii mikiin dhufanii namoonni si dhukkubu ka'aa dhaabadhaa jedhan. Ka'ee tan dhaabadde hundumtuu kakkaa'anii dhaabatan namoonni dhukkubfatan. Ati maal taatee naan jedhan. Ija kootu na dhukkubaa barii sa'aatii 12 akkasitti ka'eetanii gaafan gara mana fincaaniitti deebi'u immoo namni wayii nagaa keetii gamme naan jedheenan nagaadha jedheen walli ta'e. Achi booddee kootu jedhanii dibata natti biifanii akkasii ija koo qabanii naa kadhatanii gaafa naa kadhatanii jedhanii deebi'ee tan taa'ee nan gale. Isan galee karaarra gaafan deemu akka godhuriillee rakkachaadhuma sodaachaadhuma deema maal ta'a iji koo hojjechaa galee gaafan galee dhaqee rafuu nagaa koo ganama kaleessaa gaafan ka'u nagaa koo hojjetachaan olee dhuga baatii kanaa karaa mishaan wangeelaawwiin namni kun namni waaqayyoo kun karaa kanatti natti dhufee nan fayyee nama waaqayyoo jedhee gammadee dubbise kottu ka dhugaa ba'i naan jedhe. Yeroo dhukkuba tokkotti fayyitanii hin dhossinaa nama baay'een dhuftanii hin fayyidu yeroo dhuftanii fayyidan sodaattanii hin dhossinaa xinnoo hidhattanii yeroo dhukkubsattanii guddaan yeroo fayyidan immoo xinnoon godhinaa kottaa dhugaa ba'a. Gaafa namni waaqayyoo kun akkas naan jedhu nanna'ee dhaqee dhugaa ba'uu qaban dhossuun jedhee. Kanaan duras wanti baay'een naa ta'eera biyyoo mana kanaa fudhadhee dhaqeen amantiidhaan wayitti godhaa hin ta'a. Bishaan mana kanaa bara 2014 dhufee bitee naa ta'eera. Inni eebbisa manni kun. Raajii mikiin waan isaan jedhan akkuma irratti ta'a argeera. Biyyoo mana kanaa fuudheen hantuutii adurreen rakkifti. Natti inni iyya garmalee adurreen dhuftee gibbii hantuutii dhufee na jeeqa akka itti rafuun qabu nan jeeqamaa. Baay'ee nu robbasti. Ollaan manuma guutuu jeetti gibbii guutuu hantuutii kuni adurreen kun. Biyyoo mana kanaa amantiidhaan dossee fudhadheen dhaqeen goonni arfan mana keessa bubuuseen maqaa waaqa raajii mikiitiin mana kana keessaa bayi godaanii deemiin jedheen. Mandara sana guutummaa jeeqame erga gaafa sana. Biyyoon lafa kanaa bishaan lafa kanaa mandara diina keessanii jeeqa waan ta'eef galateeffadha. Gooftaadhaaf galata dhiyeessaa harka walitti buusaatiin. Raajii mikiin dhugaadhuma nama waaqayyooti akkuma beektanii dhaamsi ani immoo qabu biyya hundumaa irratti fayyisoo guddaan iddoo kana jira kottaa iddoo kanatti hin fayyitu. Kaaba jirtanii kibba jirtanii baa jirtanii baadiyyaadha magaalaadha fayyin iddoo kana jira galateeffadhaa waaqayyoon. Harka walitti buusaa gooftaadhaaf galata dhiyeessaa. Gooftaan si eebbisuu amma dhibee keettis fayyitee nagaa guutuus argattee karaa hundumaatiin waaqayyo mana keessis yaadateera jechuudha.
fayyee waan tokko hin jiru riba nagaa rafaan jira nagaa koon bulee dasi enga dagaa manaa kadhatames nagaa koon bulee kunoo ammas nagaa kooti fayyee sana gana maalaatu gooftaadhaaf harka walitti buusaa galateeffadha.